Oromoo gaggeessaa ture keessatti aartii fi aartistoonni Oromoo iddoo olaanaa qabu. Irra jireessaan qabsoo Oromoo kan utubaa turee fi kallattiin qabsoo kan akeekaa ture akkasumas immoo uummata dadammaqsaa kan ture aartistoota Oromooti. Aartistoonni Oromoo harki caalaan yookiin immoo hundi isaaniiyyuu jechuun sadarkaa dandeenyuun kan sirbaa turan quuqama uummata isaanii giddu galeessa taasifachuudhaani. Oromoof aartiin misaayila qabsoo taankii fi hidhannoo isaa ture. Umurii keenya keessatti Oromoon kan ittiin lolaa ture qawwee osoo hin taane aartiidha. Aartistoonni Oromoo kana keessatti gahee isaanii bahan tokko lama jedhee tarreessuu fixuu hin danda'u. Hunda hanga dandeenyu humna isaanii olitti gahee isaanii bahuun uummata cinaa dhaabbatanii qabsoo Oromoo utubaa turan. Kanneen keessaa dhaloota keenya keessatti aartistii Caalaa Bultumee yookiin immoo Qeerransoo isa tokko. Akka dhuunfaa kootti sirbi qabsoo aartistii Caalaa Bultumee sirbe sirbuma qofaadha jedhee fudhadhee hin beeku. Ani akka meeshaa lolaa isa guddaa bireenii jeettittiin ilaalaa ture. Sababni isaa Caalaa Bultumee yeroo sirbu bukkee qabee osoo hin taane kallattumaan itti cabsa. Yoomillee wanti hin dagatamnee fi seenaa ta'ee hafu gaafa TPLF qe'ee irraa fudhattee obbolaa keenya akka ba'ala rasaasan harcaasaa yeroo afaaniin iyyuu dubbachuun rakkoo ta'etti ka'e qeerroo ni kaana jedhee ka'ee qeerroowwan Oromoo dammaqse. Ka'e jedhee qofa callisee osoo hin taane ofiis ajjeesee du'uu filannoo isaa taasifachuudhaan hidhatee lagatti gale. Jajuu qofa osoo hin taane waan jedhan ta'anii argamudha. Kanaan booda qeerroowwan Oromoo kaaba kibbaan bahaa lixaan kallattii hundaan dhoowwanii diina hanga funyaanitti hidhatee lolu dura dhaabbachuun mirga isaaniif falmatan. Qeerroowwan hidhatee lagatti erga galees harka tokkoon kilaashii dhukaasaa harka tokkoon immoo walaloo barreessaa bukkuma jiru taa'ee dhukaasa jajjaboo lamaasaaf ergaa ture. Yeroo maastar pilaanii wayyaanee hojii irra haa oolu jedhamee murtaa'u sirbi Qeerransoo bosona taa'ee sirbe har'as galaa guddaa Oromoof ta'uun akkuma kaleessaa dhaggeeffatamaa bara baraan kan dagatamu miti. Walgahii Oromootaa wiirtuu Maccaaf Tuulamaa Finfinnee biyyi tufaa akkamiin gurguramaa didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'i lafa kee lakkisiin jechuun walaloo fi yeedaloo ajaa'ibaa qabatee gaafas as bahuu Oromoon daranuu hoo'ee jiru gaalee abidda saafaa buusee akkuma inni jedhe ajjeesee lafa isaa irratti du'u maastar pilaanii hambise. Haqamuu maastar pilaanii keessatti sirbi Qeerransoo iddoo olaanaa qaba. Aartistii jechuun callisanii miira qofaan hoogganamuu osoo hin taane miira hawaasaa dhaggeeffachuun waan hawaasicha ceesisuu hojjechuudha. Qeerransoon kana qofa miti gaafa wayyaaneen hayyootaa fi qeerroowwan keenya mana hidhaatti guurtee kaan ukkaamsa kaan immoo ajjeesuun qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbatu waraanatti hafeen bahii loli maal mana goota jechuudhaan warra jiran dadammaqsee qabsoo akka fineensan taasiseera. Kanaanis fincila dhooheen wayyaaneen jaalattee osoo hin taane dirqamtee hayyoota fi qeerroowwan Oromoo jalaa balbala bante. Aartii jechuun akkasi. Hawaasa keessaa bahan fakkaachuun aartistii nama taasisa. Aartistii keessatti wanti guddaan waan hojjetan bilchinaan isa hojjetan sana immoo fakkaachuudha. Sirba saba isaa walitti fidu kanneen akka Haraaramaa, Bihoollee fi kanneen biroo sirbuunis gahee baheera. Waggaa 150 booda wayita irreecha hora Finfinnee deebi'ee irreenfatu kiliippii ajaa'ibaa bilchinaan barreeffamee fi seenaa Oromoo ibsu baasuun gumaache. Irreecha Oromoo miidhagseera. Qeerransoon akkuma qeerransaa umurii isaa kanaan waan Oromoof malu weellisuun qeequun jajjabeessuun gahee Oromummaa isaa bahaa jira. Ammas aartistii jabaa fi fageessee yaaduu kanarratti waan guddaa eegnaa. Oromoof aartistii lafee dugda isaati.